dhufeefiyyuu dursa warroonni chaanaalii kootiif haaraa taatanii like akkasuma subscribe gochuudhaaf maatii naaf taasiniin jedha. Warroonni immoo dura maatii koo taatanii ni jajjabeessaa turtan aldarallee like gochuudhaan akkasuma share gochuudhaan hiriyoota keessanii akka affeertan isiniin jedha. Gaaffii ajaa'ibaa takka waanan qabadhee dhufeefiyyuu innaa galatooma hedduu takka baay'ee sin jaaladha. Hundumti keessan iyyuu naaf jiraadha isiniin jedha. Tole itti aansuudhaanii hedduu takka sin galateeffadha. Warroonni chaanaalii kootiif baay'ee na jajjabeessaa jirtanii dhugaa jechaan dhabaa. Hundumti keessan iyyuu galatoomaa baay'ee tokko sin jaaladha. Egaa baay'ee akka sin jaaladhu isiniyyuu hin beektu. Kanaafiyyuu waa tokkoon qabadhee isiniif dhufee innis maali jechuun keessan hin oolu. Innis waan qabadhee dhufe tokko jira. Wantichi ani qabadhee dhufe kuni wanta baay'ee gaarii ta'edha. Nama wayitu keessa gaaffii na gaafatee yuutuubiidhuma kee irratti gaaffii na gaafatee gaaffii isaa sana garuu ilaalee tananii dileetirree kanan godhe jechaadha. Innaa obboleessa koo wayin obboleettii koo hedduu takka galatu gaaffii keetiif siin jedha. Garuu namni gaaffii tokko yeroo nama gaafatu akkaataa ittiin nama gaafatu beekutu gaariidha. Amma beekan dhirsaa mooquu jedha Oromoon gisee mammaaku. Waan beekan tokko amma beekan tokko jechaadha. Kanaafiyyuu ani sitti naarra jechuun barbaade aaruu siin barbaachisu aaruu siin qabachaadha. Wantoota ati jettee naaf barreessite kana keessaaf dantaan qabu galatoo garuu keessaa kanaaf fudhadhee dhaloota kanaaf fakkeenya ta'a jedhee yaade tokko jira. Barumsa YouTube irratti namni tokko gaafa yookaan chaanaalii banatee waa tokko hojjechuudhaaf ka'e wanti duubatti nama deebisu baay'eetu jira. Obboloota koo wanti isinii galuu qabu waanuma kamiyyuu YouTube qofa osoo hin taane ati karoorfattee waa tokko hojjechuudhaaf gaafa kaatee wanti gara duubatti si deebisu danuu jira. Garuu wantoota duubatti nama deebisu sana adda baafachuu gaariidha. Murteeffatanii waan hojjetanii fi waan karoorfatan tokko bira ga'uudhaaf namni murtee qabaanna waan murtee qabaate sana irratti dirqama hojjeta jechaadha. Tokko kan na kofalchiise keessaa Alameetii miidiyaa kanarratti baatee hojjechuudhaaf xiqqoo ishee nama dabbara. Maal taana si dabbarraan bahe na jala rakkoon qabu si dabbara. Hirrina hin qabu kunoo waaqayyoof nama gaddisiista garuu. Maali? Waaqayyoon nama kamiyyuu akka mataa isaatti ofitti fakkeesse nama uume. Anis nama hakeetiti baatee hojjettata miidiyaa qabda yoo ta'e anis nama hakeetittis nama hakiyyaati. Maal rakkin gaaffii akkasii naaf hin barreessin. Dhaloonni baay'een gaaffii akkasii yoo isiniif barreessan fudhatinaa isiniin jechuun barbaade. Murteeffadhu hojjedhu waan irratti hojjettu gubbaarratti. Nin hojjedhaan. Jecha akkasitti nama madeessu namaaf hin barreessina. Viidiyoodhaan ani baheeyyuu hin beeku garuu viidiyoodhaan kanan bahu ijoollee biratti baha. Hiriyoota koo biratti yeroo isaan seenan nan ba'aaf. Kee irratti garuu ba'ee hin beeku. Maal rakkinni maaltu jira? Rakkina maal qaba? Rakkina maal qaba yoo baanee dubbanne? Maaliin wal cabsu yoo dhiifne? Rakkina maal qabame? Maal nama cabsitu? Karaan illee hin cabu garuu namni tokko gaafa waan ta'e murteeffatee hojjechuu dhabe of duuba waan dhabu. Wanti nama duuba deeme ta'u waan karoorfatan sana bira nama hanqisuuf yaada danuu jira. Miti kaayyoon koo garuu kanaa miti. Maal Oromoo nu waliin cabsinu? Maal hiriyoota koo waliin cabsinu? Maaf wal cabsina? Baay'een gadde garuu.
baay'een gadde. Niin gadde. Namni akkamitti akkana namaan jedhame. Dhiise hiriyoota koo kanaaf jecha dhiise. Dhiise durallee sirriitti anaara jedheeni dhiise garuu. Hiriyoota kana waan baay'ee jaalladha. Ishis baay'ee si jaalladha. Namni nama jibbuu mootummaa Waaqayyoo keessaa qooda hin qabu waan ta'eef. Sillee sin jaalladha. Jechoota akkana namaaf kaa'u kee dhiisi. Waa'ee innaa mataa kee hojjisiifadhu maaloo namni akkas namaa jettee nama barreessisu. Nanaaree maaliin godha jiru. Maal ijoollee rakkina maaliin qaba? Miidiyaa irratti bayoon hojjedhan maaliin mudoo maalaan qaba? Fayyaan qaba hoo? Ija qaba? Harka qaba? Miila qaba? Afaan qaba? Dubbachuu nan danda'a? Maa inni rakkinni koo maali? Maali rakkinni kiyya? Haa bokkana jettee naan barreessin? Nan hojjedha duubatti nan deebisin? Maa naman tokko nan tuqin? Narraa gori narraa bu'i. Maaf nama cabsuuf kaattaati maalassi godhu? Nattaafu. Innaa gaaffite na gaafatteef immoo deebisii laachuudhaafi. Na uumama siin jedheen jira. Innatti naan jette. Rakkoon qabu. Sirratti viidiyoo hojjechuu koomiti dhiisi. Karaa nagaa siin jedheera. Bilookidha si geggeessuun hin danda'a. Akkasuma immoo gaaffiin YouTube kee irratti maal hojjechuu barbaaddaa jette miti. Kottu laala yeroo hundumayyuu waan hojjechuu barbaadu in argita ishee. Waanan hojjechuu barbaadu hunduma isaayyuu in argita. Viidiyoo kiyya jala seenteetta. Ganaa waan babbareedaa, diraamota baacoo, waan hedduu irratti hojjechuu barbaada jechaadha. Kana yoo na bira turte waan baay'ee argita taa'e mana koo ishee. Nama qeeqoo dhiisitoo koomentii akkasiitii dhiisi. Barumsa akkana barsiisettee mata duree naa kennite. Yooma si gaafadhe mata duree sin gaafanne koo anuu qaba waan irratti barsiisu. Sin gaafanne bara. Aniyyuu sin gaafanne mata duree akkasii maaf naa barreessita? Anatti barsiisettee naa barreessite sana hin barsiisu ani. Oromoon safuu beekaa, aadaa qabaa, amantii qaba. Wanta amantii koo keessaas nama baasu hin barsiisu. Isaa akkasii mata duree kan akkanaa irratti barsiisi xiyyeeffadhu naan jettee naaf keessa sana jechaadha. Deemitoo warra faranjootatti barreessii fi Ingiliffa yoo beekte wayin Arabiffa yoo beekte isaaniin waan akkanaa kana barsiisii jedhiin anaa miti hin barsiisu ani. Ati barsiisoo kan banadhu YouTube. Yoo qabaatte YouTube banadhu rakkina qabu subscribe sii goona. Akkasuma immoo share illee like irra siif goona. Viidiyoo kee sii daawwanna sii jajjabeessina rakkoon qabu. Kanaafiyyuu jalqaban dhufuun ijoollee namni kun na qore. Mee maal godhu hiriyoota koo? Maa inni qormaan nama na ga'u? Ani miidiyaa kanarratti illee akkas jettee siin dubbadhu ishee. Waan hundumaafu. Namni maa nama aarsa ijoollee maa nama qora ijoollee. Xurii qeensaa kanatti hin lakkaa'u ishii waan ati jette sana. Dhimma kee yaada kee jette hiriyoota koo dhaggeeffadha. Waan hundumarraa wal gorsuu fi wal jajjabeessuu nurraa barbaachisa malee wal qeequu bakka jecha hin taane waliif laachuu nurraan barbaachisu. Obboleessi kee haa guddatu, obboleettiin kee haa guddatu. Nan jaalladhaan nama guddatu, nama waan kabirratti hojjechuu barbaadu. Maa inni qeequmsi
saati jette barsiisuudhaaf yeroon qabu nagaan. Ciao. Deebitee koomentii akkasii naaf hin barreessin. Inni akkasii isiniin jedha obboloota koo jirtu miti reesin kinoo kanan na arsii tanan dhufee viidiyoo akkan hojjedhu godhe. Duubatti na deebisuudhaaf waan ka'aniif kanaaf maal godhu hojjedhu moo dhiisu. Maa hin hirrina maalan qabamee ijoollee si wajjiniin hojjechuudhaaf si wajjin taphachuudhaaf hirrina qabaan mudaan koo maalidha mee natti hima bakka itti sirreeffadhu naan jedha nama sin arrabsu nama sin tuqu kana na beektu miti mee maalidha sirreeffadhu naan jedhaasin. Waan hundumaaf iyyuu galatoomi siin jedha obboleessas ta'e obboleettis ta'ee jecha akkas naa barreessite sanaaf ati galatoomi jiraadhu umurii dheeradhu waggaa si barbaachise irratti siif haa dabalamu. Karaan kee qajeelaa haa ta'u wala siif haa qixxaatu eebba kana qam godhi fudhadhu. Kan eebbise eebbifamaadha jedha. Kan abaare immoo abaaramaadha. Si abaaruu hin danda'an. Arrabni koo abaarsaaf qabamaadha. Eebbisuudhaaf garuu akkas isiniin jedha obboloota koo waan hundumaaf galatooma viidiyoo kee kana waan dhageesse mee koomentii irratti naaf barreessa. Maal godhu? Dhiisuu jala dhiisechaara namni kun ikkoo dhiise kottu bakka yuutuubii kana keessatti gurguradha. Narraa bitadhoo barbaadde immoo maala nan hiriyaa kositti gurguradha. Hiriyoota koon gurguraa. Anaan nama rarariyaa wajjinan nyaadhe qixxee wajjin nyaadhe akkatti dhugeeti. Hiriyoonni yuutuubii irratti wal bare qixxeen akkatti wajjin nyaadhe wajjin dhugeeti. Kanaaf kana fakkaata. Galatoomaa isiniin jedha. Aarii guddaa keessa turte namni nama kana maal godhiifama godhii naan jedhaan dhiiseera nama dhiifama namaaf godhudha. Wanti isin galuu qabu ani nama dhiifama namaaf gochuu danda'udha. Jabaadhu siin jedheen jira hundumti keessan immoo jabaadhaayi ani si dhiiseera obboleessa waan obboleetti hin beekwani. Jala seenee lallana yuutuubii of keessaan qabu. YouTube ofirraan qabu viidiyoo maa waan gallakkifate hin qabu. Yeroo ati jecha akkasii namaan barreessi. Maaliif jecha akkasii namaa barraa? Mataa nama qabachiisee nama hiisiisa. Nan qallade malee immoo kishoodhaaf waan jedhe malee ani dantaan qabu ishii. Dantaan qabu. Inna galatooma obboloota koo hundumti keessanuu iddoo akkasiin jaaladhaa sin kabajaa iddoo guddaa siniif qabaa. Koomentii irratti yaada naaf kaa'aa yaada keessan irra dhaabadhee tanan yoo sin dhiisi lakkii namni kun sirrii siin jedhee naan jettani nan dhiisa. Har'umarraa kaasee viidiyoo gadi lakkisuu nan dhiisa. Liivis seenuu viidiyoos gad lakkisuu har'arraa kaasee nan dhiisa. Lakki sirrii siin jedhee mudaadhuma qabda hirrina qabda waan ta'eef hin ba'ini hin hojjetin yoo siin jettan isinirraa na fudhadhaa nan dhiisa. Waan isin jettan koomentii gubbaarratti nan ilaala koomentii naakaa baay'ee tokko waan isin jaaladhuuf immoo naaf galatooma naaf jiraadha umurii dheeradha lafti isin jiraattan nagaa harigatu waaqayyo si wajjin haa ta'u yeroo gaarii fi turtii gaarii siniin jedhan jira. Nanaare ijoollee nanaare. Aaruu kiyyaarralla kana mataa shaaf godhadhe mataan dhukkubse namni kun waan hundumaafu chaaw yeroo gaarii qabaadha.